ንገሪኝ አንቺ ንገሪኝ እንጂ ንገር ነው። እሺ እነግርሃለሁ። አንቺ ንገር ነው አልኩት። እሺ እነግርሃለሁ። ንገር ምንድን ነው? ለምንድን ነው መጣሽ? ለምንድን ነው? መምጣት አልችልም። መምጣት አልችልም። ምን ችግር አለው? አንተ ለምንድን ነው የምትፈራው? አልችልም አትበለኝ። መልስ። ምንድን ነው የምትፈራው? ቤት ውስጥ ምን ደብቀሃል አንተ? ቆይ አንቺ ምን አገባሽ? ምን ትፈልጋለች ነው እዚህ የኛ ቤት? እንደ ወንድም አይደለ እንዴ? አንተ እኔ የአንቺ ወንድም አይደለም። ምን ታደርጋለህ አንተ? እኔ እዚህ ቤት ገብቼ ልብስ ስለፈለኩ አንተ እንደውም እንግዳ አክብረህ ልብስ ትፈልጋለሽ እንዴ? ከባድ ጦርነት ተነሳ። አብዲኒ ሀዋሬ ብጀቹudha namni tokko tokko hamaaree baa dubartiin haadha keenya, dubartiin obboleettii keenya, dubartiin waa hunda keenya jechuun keessaniin oolu garuu immoo jechuudha ishee badii qaba. Ilaamee yookaan immoo kabajaan hin gaafanne abdii waan iccitii qabaachuu danda'a dhiira. Maaliif iccitii mana kee keessaa namni si beekuu qaba? Garuu jechuudha seera cabsiteetu dattee shaanxaa fattashtee jechuudha. Shaanxaa Sa'idoon achi waan jiruufiyyuu shaanxaa fattashtee jechuudha. Shaanxaa ilaaltee paaspoortii salaamii barbaacha dattee jechuudha. Asirratti jechuudha an akka kootti reebuuyyuu miti otuuyyuu ajjeeseeyyuu hin gaafatamu. Reebuuyyuu miti otuu ajjeeseeyyuu hin gaafatamu. Maaliif jennaani mana isaa keessatti qabate. Sanuyyuu immoo otuu seeni uffata fattashtuu miti otuu seen waraqaa wayii dubbisaa jirtu qabatee jechuudha. Argitaniitu ta'a viidiyoo kana. Yoon argin immoo daqaa laala. Isheetu badii qaba. Kaameeraa keewwattee jechuudha waraqaa wayii fuutee dubbisaa osoo seen jirtuutu itti dhufee jechuudha. Sun jechuun immoo hannarra waan jirtuufiyyuu mootummaan ammatuu seerri qabe poolisiin qabeeyyuu kana gadi hin dhiisu jechuudha. Inni immoo aareeti kan inni rukute jechuudha. Irra gattaa'ee hin qimmiidee hin kabalee booskiidhaan dha'ee jechuudha. Hin aare maaliif jennaani dhiira miti dhiira normaal. Isin dubartii otoo isin ta'e otoo namni mana keessan shaanxaa keessan fattashaa jiraata keessattuu shaanxaa keessa waan fedhan qabaachuu dandeessu. Namni daabaa keessa keewwata, namni waan adda addaa keessa keewwata jechuudha shaanxaa keessa. Otoo namni isin dubartoonni dhiira miti abdiidhiis otoo dubartoonni otoo isin ta'e namni hiriyaan kee shaanxaa kee fattashaa jiraatte innis taatiin kabaltu maal barbaadan jettuuni? Maaliif jennaan yeroo sana miira keessa jirta. Wanta shaantaa keessaa qabdu of beekta waan ta'eef miira keessa waan jirtuuf iyyuu rukutuu dandeessa. Maa dubartii rukutee jechuu dandeessu. Aariidhaan rukute jaallatee miti jechuudha. In aarsite namni ilaaf ilaameedhaan wanta akkasii addana jiraayi dubartiin kun baay'ee rakkattee jirti maaloo paaspoortii isa barbaacha dhufee na tabaabbarii abdii koo jettee gaafatti malee dallaa horii seete moo qe'ee horii seete moo mana horii seete moo kan abbaan barbaade ol seenee shaanxaa isaa fattashutte manni ofii kabaja qaba koo kabaja qaba. Kan maal ta'uuf ol deemte deemee fattashti quubna garaan hin gaafattu gatteessifteen gaafattu manni namaa kabaja qaba koo. Saniif aaree rukutee jechuudha. Warroonni abdiitti duulaa jirtanii isin argaa jira jechuudha. Isin argeellee dhufee jechuudha. Kanaaf jennaan abdiitti waan duultaniif hin qabdanii baga rukutee jechuudha. Otuu lubbuu ishee keessaa baaseera ta'eyyuu seerriyyuu hin gaafatu isinii miti. Dubartiin haadha keenya, dubartiin obboleettii keenya, dubartiin maalii keenya hin jedhinaa. Dura wanticha hubadha adda baafadha. Wanticha isa itti ishee rukuchiise adda baafadha. Namni shaanxaachee siyaasee fi lafiitii kaa'eetu intini ta'a. Fattashaa shaanxaa namaa isinummaas duratti tilmaamaa laala bagareedha. Dhuguma ittiin taphatan kan Sumayyaa balleesse kan Sumayyaa harka keessaa qabuyyuu isheedha. Bar namni qallaan kun hin danda'amu dhugaa rabbi. Namni qallaan kun hin danda'amu bar sharriidha namni qallaan kun. Argitan miti? Ani hin beeku jettee falmite jechuudha. Kan Sumayyaa balleesse iyyuu isheedha. Maal jettee Sumayyaan diqaalaa keessan baattee olii gada deemtee itti bar. Dhageessanii jirtu isin arrabsaa jirti bar. Diqaalaa keessan baattee Sumayyaanii olii gad deemtee wajjin qoramaa jirti. Maal abbaa keessaniif diqaalaa keessan baattee olii gad deemtii jette bar. Mucaa Saa'idootiin diqaalaa jette bar. Otuu abbaa ta'e irra jiru. Isa joonjessanii isa joonje olii gad deemsisaniitu wakabaadhaan haadhaaf ilmoo addaan baasanii ilmoodhaa fi abbaa addaan baasaniitu maal jetti diqaalaa itti bar. Ijoollee Saa'idootiin otuu abbaan irra jiru diqaalaa itti. Seen immoo diqaalaan si baachisaa dha. Ani hin kolfu kan dhugaa rabbi. Abdii waa yaade. Abdii waa inni aan ta'e akka deeni asumatti qabe.
asumatti ta'a wantichi. Hai. Asumatti qabiyyoon diqaala sin baachisidhaan abdii bitee qabachuu yaade. Kaamera dudduubatti waan qabate. Salli taanaan du'ee dhugaa rabbii. Kabbaad. Wayne balaachoo. Abdiin immoo waan yaade dhugaatu baje. Isee saree bichaa suftu gurbaan kana qabee waa godha. Gana hojii hojjeta gurbaan isee saree bichaa suftu. Asumatti qabee yooni isatti mucaasa idootiin diqaalaa jettee asumatti qabee jedhi yoo waan sin godhin ani abdii miti jedhee diqaalaa si baachisaa jedhee baatta. Maa haitte ani moo hitte ana diqaalaa kee baataa na hin baatta jedhee dudda ba'uuf. Wallahi kolfan waan kolfanii miti dhugaa rabbi nan du'e dhugaa narkaa baate dubbiin narkaa babba'e kolfe malee haasa'uun barbaane dhugaa irraan darbadheen ture silumayyuu yeroo itti biidoon hojjedhadhe yaadaa ture waan kanarraan darbadheen ture maaliif jennaani nan kolfa waan ta'eef ani kolfa hin obsu dhugaa rabbi ani isa kanaa miti yoo namni kufee na biratti kufee namaan anaa nyaatu anaa cabsu sana namni jedhu ani hin jedhu nan kolfa dhaabbadhe wallaahi. Kanaaf akka jedhe abdiin waa yaade silaata itti guuri afiddu mucaa afiddu guddistuu jira rakkattu maarree abdii itti fidi dhugaa malee akkasii. Kanaaf jennaani paaspoortii irratti wal lolanii paaspoortii Sumayyaati. Sumayyaan keenya gootaa, Sumayyaan keenya cimtuudha, Sumayyaan keenya akkasii jettee haasofteenaan ayyuun keenyas gootaa, ayyuun keenyas cimtuudha, ayyuun keenyas dubartii cimtuu intala bareedduu intala waan jechaa hin qabne intala baay'ee namatti toltuudha jedhanii waliin haabsisan achumattuu isaa walitti darbanii wal fixanii. Kanaaf jennaani kan Sumayyaaf Saayidoo adda baase dhugaa rabbi jira kana. Salaamiidhaa fi hawwaa kana guyyaa gaafa Saayidoo duukanaan naa oolte Sumayyaa mana balleessite. Guyyaa Sumayyaanii mana keessaa meeshaa guurratti illee intalli kun duukaa jirti jechuudha. Isheedha bar kaameraa maanii kan ta'e dudduuba waraaba. Sumayyaan maqaan nuuftu malee isheedha. Maaliif jarri walirra goorti baraka jara keenyaa miti barkaan keenya ijoolleen keenyaa wal waqqasu wal xiqqeessu. Yooti badii hojjette badii sanarratti maqaa si balleessu garuu isaanii badii irratti wal jajjabeessu. Yooti waa balleessite siidhosu baqabu argitanii miidiyaa kanarraa isaanii waa hiccitii wayii gabbaasee poost godhu argitanii. Ijoollee Oromoo miti kan poost godhee telegiraamii keessatti waa hunda keessatti jechuudha. Namni keenya iccitii waliin qabu biyya akkasitti walii qabee walii dhossee walii fashagaa jechuudha. Garuu immoo kuni Saayidoollee miidhaa jira Sumayyaallee miidhaa jira jechuudha. Hoyiini namni haga har'aatti si faana jira. Siin jedhee si jajjabeessa malee bor gaafati dadhabdu yookaan immoo gaafati waa dhabdu namni garagalee si ilaaluun jiru jechuudha. Kanaafiyyuu Sumayyaanis utuu sammuu isaatti deebitee Saayidoon illee sammuu isaatti deebi'ee jireenya isaa qalbii tokkoon Sumayyaa wajjin jiraate hedduu tokko natti tolaa jechuudha. Salaamiinis hawwaan kunis sarara Sumayyaadhaaf haasa ani ammatu isheen kaatee waa rakkattee immoo namni gargaaru tokko hin jiru jechuudha. Yeruma isheen qabeenya qabdutti irraa nyaachuudhaaf akka godhataa jechuudha. Hundumtiyyuu haala nama keenyaan beektu haala duniyaa kanaa hin beektu jechuudha. Namni akkuma waa qabdutti si jaallata yooti waan qabaatini namni tokkoyyuu galagalee sin laalullee sin jaallatullee jechuudha. Kanaafuu hundaafuu rabbiin alaaffisu ani akka kiyyatti abdiini reebuu yoo miti otoo lubbuu ishee baaseeyyuu ana miti ana murteessu miti mootummaan iyyuu ittiin gaafatu jechuudha. Mana isaa seente bar shaantaa isaa fattashte ko namni citii qaba hubadhaa laalaa itti yaada laala maaliif akkana godhi abdiin maa reebe dubartiidha mina jedhina utuu sin ta'ee sin reebdu utuu sin ta'ee si hin dhiistume utuu sin ta'ee amma fakkeenyaaf shaantaa keessa namni fattashaa jiraate hin dhiistan akkasitti qabadhaati sammuun keessatti qabadhaati dubartii reebuunsa yoo isheenii badiin balleessini lafaa ka'ee reebe ta'e dhiisoo akka rakkoon qabu garuu immoo namni gaafa miira keessa galu namni gaafa aaru inni iyyuu ki'u jedhe isheen iyyuu ki'u jettee gaggabde. Kanaafuu maal bakkachi dhufti maal abbaa kee jetta isin jettan isin ijoollee namti arabaa mana keessaa gaafa qodaa kifilii keessan seentee qodaa keessan fattashtu akkam godhattu akkasumatti qabaa laala akkasumatti nama beekaa malee abdiitti hin duulinaa garabbi abdiitti hin duulinaa Saayidootti illee hin duulinaa jechuudha. Bakka hubadhaa laala wanti kun akkamitti deemaa jira wanti kun gara kam deemaa jira maaltu ta'e maal taanaan akkana ta'e jedhaati gaffageessaa laala malee otoo viidiyoo namaan dhaggeeffate akkana baalagee kana maal si gashee akkana si godhe hin jedhina itti hubadhaati itti yaadaati ilaalaa koomentii nama barreessa osoo viidiyoo dhaggeeffatanii xumurin koomentii barreessitu.